Akkam jirtu Waaqayyoof galanni haa ga'u. Ani nagaa kootii Waaqayyoo hunduma keenya bakka jirru biyya jirru mana jiraannu fi naannoo jiraannu hundumaa nagaa nuuf kennee nama yeroo kana yookiis guyyaa kana wal agarru waan nu godheef maqaan Waaqa keenyaa haa galateeffamu jedha. Har'a egaa baay'ee kan namatti tolu amantoota amantii isaaniitti cimsuu kan danda'u sinii qabadheetanii dhufeen jira. Kanaaf amma dhumaatti akka na hordoftaniif maqaa gooftaatiin sinan gaafadha. Amantoonni bakka jirtan hundumaatti sagaleen kun akka isin hin dabarreef dhuguma isinitti himaa. Amma dhumaatti obsaan yoo nu dhaggeeffattan waan baay'ee argachuu ni dandeessu, waan baay'ee irraa barachuu dandeessu. Yaada yoo qabaattanis komentii nuuf gootan irraa wal barsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yuutuubiin akaadaamii East African Akaadaamii jedhamu kuni walumaa gala akaadaamikii fi barnoota hafuuraa kana walitti qabateetu jira waan ta'eetiif kanaaf warri har'uma gara viidiyoo kanaatti dhuftan viidiyoo kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii taatanii sagalee guyyaa guyyaatti isinii gadhiifnu barumsa warri barbaadan barumsa beekumsa dabalataa argachuudhaaf isin gargaara. Warri immoo kitaaba qulqulluu kana lubbuu keenyaatiifis kan nuuf ta'u immoo barachuu barbaadan immoo guyyaatti kan isiniif darbu irraati yoo dhaggeeffattan nu fayyada lamaan isaanii yoo jechuudha. Fooniifis hafuuraafis nu gargaara waan ta'eetiif barnoota iddoo tokkotti waan hundumaa isaa qabate East African Akaadaamii YouTube jennee kan nuti banneefis kanaafidha. Kitaaba qulqulluus asumaan barumsa laannaa barumsa kutaa sagaliitii kaasee hanga yuunivarsiitiitti hanga maastersiittis immoo barnoota ikoonomiksii asumaan laanna waan ta'eetiif carraa kanatti akka fayyadamtaniitii fi kabajaan isin gaafadhaa. Har'a mata dureen kitaaba qulqulluu keessatti nuti barannoo maa'inni uleen Musee sii kennameera kan jedhudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Uleen Musee tokko tokko keenyatti nuuf kennameera. Macaafa qulqulluu keessatti seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 15 kaaseen maqaa gooftaatiin siniifan dubbisa dursa. Waaqayyo yommus Museedhaan maaliif gara kootti iyyitaa? Kan ka'anii gara fuula duraatti akka deemaniif Israa'elootatti himi. Ati immoo ulee kee ol fuudhi. Harka kee galaanicha irratti diriirsi. Israa'eloonni galaanicha yommuu ce'an lafa gogaa irra akka deemaniif galaanicha gargar hiri. Warri Gibxis isaan booddeedhaan akka itti lixanitti ani akka isaan mataa jabaatan nan godha. Ani yommus mootichaa fi loltoota isaa hundumaa konkolaatota isaa abbootii fardeenii isaa irrattis ulfina nan argadha. Yeroo ani mooticha irratti konkolaattota isaa irratti abboota fardeenii isaa irrattis moo'icha argadhutti immoo warri Gibxi ani Waaqayyo akkan ta'e kanaan in beeku jedhee. Ameen. Kuni dubbii baay'ee nama gammachiisu. Uleen Musee kun hojii guddaa hojjete. Uleen Musee iddoo lamatti kan nuti ilaallu. Tokko warri Gibxi yookiis warri Misir jedhamanii bara sanatti waamaman kun jechuudha. Xinqolaadhaan ture kan isaan beekanii. Moraan beekamu, tolchaan beekamu. Tolcha isaanii yeroo tolchan sana ulee isaanii lafa kaanii gara bofaatti jijjiiranii ture. Kan Museenis ulee qabatee jira. Warri tolchitoonnis yookiis mortoonnis ulee qabatanii jiru. Kanaafuu warri Gibxi sun ulee isaanii lafa buusanii gara bofaatti jijjiiranii. Kan Musees gara bofaatti jijjiirame uleen sun jechuudha. Garaagarummaan isa kana gidduu jiru maali? Garaagarummaan isa kana gidduu jiru uleen Musee bofa isheen taate kun kan warra xonqaayotaa sana deebiteetu liqimsite. Kana garaagarummaan isaa warri bara kanas warra akkasii xinqolaa hojjetan hin jiran jechuu miti, jiru har'as. Teepha kan asii ol dhaaban jiru qaxxi godhanii bishaan ibidda waraqata akka kanaa kana waraqata malaalloo kana jechuudha. Waraqata kana goggubanii fuuldura namaatti bishaan keessa lafa naqu anumaan ani ija kootiin arge jechuudha. Bishaan keessa kaa'u bishaan waraqata isa gubate daaraasaa jechuudha. Daaraasaa bishaan keessa gadi kaa'anii daqiiqaa muraasa booda immoo bishaanicha keessaa daaraan sun waraqata ta'e irratti barreeffame seenaan kee waraqaticha irra kan inni taa'u godhu xinqolaa'onni har'a Itoophiyaa keessa jira. Naannoo keenya illee hin beeku qaba. Xinqolaan akkasiitu hojjetama har'a. Kan Waaqayyoo dinqiin kun kanaa olitti
warri xonqolaa kun yookiis warri tosha hojjetan kun xinqolaa kana yoo hojjetan iyyuu dinqiidha humna keenyaa oli waan nu dinqisiisu ta'uu danda'a. Teephni maramu kun yookiis finyoon maramu kun haada ni jennu kun asii ol samitti akka inni dhaabatu gochuun dinqiidha akka fooniitti yoo ilaalle. Waaqayyo fuulduratti garuu kun dinqii miti. Uleen Musee bofa ta'e, uleen warra toshitootaa kunis bofa ta'e, bofatti jijjiiran isaanis. Lamaanuu dinqiidha. Garuu dinqiitii olitti kan ta'u kun uleen warra xonqaawotaa kun liqimsamtee hafte. Uleen Waaqayyo sitti kenne dinqii tolchitoonni sirratti hojjechuu barbaadan akkasuma liqimsamee akka inni hafu godha Waaqayyo jechuudha. Maaliif gara kootti garuu wanti jiru gara Waaqayyootti iyyuun nu barbaachisa. Sabni Israa'el gara Waaqayyootti iyye. Museetti iyyanii. Yeroo iyyanii boqonnaa 14 kana lakkoofsa 13 irraa dhaqnee yoo dubbifanne maal jedha? Museen immoo saba sanaan warra Gibxi warra har'a argitan kana deebitanii akka kanaatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatiinaa, jabaadhaa, dhaabadhaatii gochaa Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa jedha. Kana dubbii ijoon. Saba Gibxi warra isin sodaachisu konkolaataa isaaniitiin, fardeen isaaniitiin, baay'ina loltuu isaaniitiin warra si duukaa fiigaa jiran kana har'a akka argitan kanatti lammata deebitanii hin argitanii. Waaqayyo isaan dhabamsiisuutiif jira. Kanaafuu dhaabadhaatii fayyisuu Waaqayyoo dinqii Waaqayyoo eegaa jedhe. Fayyisuu Waaqayyoo dinqii Waaqayyoo eeguutu nurraa barbaadama. Gara Waaqayyootti iyyuutu nurraa barbaadama. Yeroo sana uleen warra xonqaawotaa inni bofa ta'e sun akka inni liqimfamu kan godhamu. Yeroo sana warri nu sodaachisan warri nu duukaa fiigan akka isaan galaanatti dhidhiman kan godhamu yeroo nuti Waaqayyotti iyyinedha jechaadha. Dhaabbannee dinqii Waaqayyoo eeguudha qabna. Dhaabbannee gochaa Waaqayyoo eeguu qabna. Obsaan eeguu qabna. Raafamuu hin qabnu. Uleen Musee isa kana raawwatutu anaaf isinitti har'a kennameera jechuudha. Misaak Sadraaqiif Abdineegoon raajii Daani'el keessatti dhaqnee yoo dubbifanne ibidda keessa yeroo isaan bu'an sanatti ibiddi inni xap godhee nama gubu sun jara kana akka inni hin gubne godhe. Sababiin isaa Waaqayyotti iyyataniiru. Waaqayyoon dhaabbataniitu dinqii eegaa turani. Gochaa Waaqayyoo fayyisuu Waaqayyoo eeganii abdatanii amanataniitu yeroo diinni gara ibiddaatti darbatu sana qaama isaanii irratti fo'aan yookiis finyoon itti hidhamillee akka hin gubanne gubachuu miti akka hin gurraachoofne godhe. Ibidda gara bishaaniitti jijjiire qabbaneesse akka hin gubne godhe Waaqayyo. Kan keessa bu'e nama 3. Achi keessaa yoo ilaalan kan deddeebi'u garuu nama 4 ture. Waaqayyo isaan fayyisuuf isaan wajjin jira jechuudha. Baruma Musee sana uleen wajjin ture sun bara Daani'el faattis immoo akkasuma jara kana faana Waaqayyo waan jiruutiif ibiddi gubuu hin dandeenye. Daani'el ganamaaf galgala guyyaa Waaqayyoon waan galateeffatuuf seerri irratti tumamee ture. Namni Waaqayyoon kadhatu, namni gara Waaqayyootti iyyuu adabbiin isaa leenca jala buufamuu qabaa jedhamee ture. Daani'el waan hundumaa leencarra kan caalu Waaqayyoon abdatee waan jiruutiif kana hin sodaanne, dinqii ittiin lakkoofne. Daani'eliin qabanii leenca jala buusan. Yaa saba Waaqayyo, Daani'el irratti maaltu raawwate? Daani'el leenca boraafateetu tiraasii godhateetu irra ciise. Leenconni tuquu hin dandeenye. Mangaagaa leencaa qabee Waaqayyo qabee akka Daani'el hin tuqamne godhe. Kanatu jira. Uleen Musee yoo nutti kenname leenca afaan kan qabu, ibidda kan bishaan godhu, galaanota oltuulee lafa godhee akka nuti irra ceenu kan nuu godhu Waaqayyo akkasiiti qabna. Yoo uleen Musee nu harka jiraate, amantii yoo nu harka jiraate, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lafa kanarra ture kan inni barsiisaa ture keessaa amantii hamma ija sanaaficaa yoo qabaattan galaana kana asiitii ka'iitii yookiin tulluu kana gaara kana asii ka'iitii galaana keessa bu'i yoo jettan hin dhaqa. Wanti isa dhibu hin jiru. Torban qabaarra ejjettu
jedhee kan nutti dubbate. Kanaaf abbootiin amantii gootonni kan akka Museefaa yeroo sana torban qabaarra dhaabbataniiru. Bofa nama iddu gammoojjii keessa yeroo deemanii homaa isaan hin tuqne amantiidhaan bofatti kan fakkeeffamu sibiila diimaa hojjetanii fannisanii gara bofichaa kan ilaale bofti yoo iddillee isa ajjeesuu hin danda'u, isa miidhuu hin danda'u, summiinsaa isa ajjeesuu hin danda'u. Summii bofaa kan akkas godhee bisheessu amantii yoo qabaanne nuti Waaqayyo waan hundumaa keessa nu dabarsuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu uleen Musee kun maalinniidha icciitiinsaa? Icciitiin uleen Musee waa biraa hin jiru. Amantii anaaf isin qabnudha. Amantii nuti Waaqayyo irratti qabnudha. Warri gara boficha isaa sibiila irraa hojjetame ilaalu sun amantiidhaan yeroo sana bofti yeroo isaan iddu yeroo sana irraa fayyu turani. Warri amantiidhaan immoo ilaaluu didan immoo deebi'aniitu maal ta'ani iddamaninnaan achumaan du'u turani. Amantiin keenya murteessaadha. Kanaaf Museen iyyuu saba Israa'elitti kan hin dubbate hin raafamiina, hin sodaatiina, gocha Waaqayyoo fayyisuu Waaqayyoo eegaa, aabadhaatii eegaa. Har'a saba Gibxi warri isin amma ilaaltan kun sabni Misir inni akkas baay'atee isin hordofu kun inni amma akkas baay'atee gara garbummaatti isin deebisuuf fiigu kun lammata hin argitanii jedhe. Waaqayyo immoo Museedhaan ulee kee maal godhi jedhe galaana sanarratti diriirsi. Harka keetiinis galaana sana gargar hirii jedhe. Gargar hiree. Gargar yeroo hiramu sana galaanichi hin tuulame. Karaa bitaas hin tuulame. Karaa mirgaas hin tuulame. Gidduu isaa lafa gogaa ta'e isa booda sabni Israa'el isarra ce'ani. Warri saba Israa'eliitiin ari'achaa turan immoo achi keessatti dhidhimani. Akkuma Museen amantii isaatiin jedhe sabni Misir inni akkas lafa kanarratti misee aangoo yookiis immoo saba guddaa fakkaatee nama sodaachisu kun galaana reeffisaa otoo inni oliif gadi feeguu ganama galaanicha handaara taa'anii bulanii sabni Israa'el ganama yeroo ilaalan galaanarraa maaltu jira ture? Reeffatu jira ture. Galaanarra akka waan akka gudeeshaa galaanarra ciisee deddeema ture reeffi. Waaqayyo kanas hojjeta jechuudha. Sabni Israa'el har'a anaaf isinii nuyi sar'a amantiidhaan saba Israa'el taaneerra. Isa Museetti kenne anaaf isinitti kenneera. Isa Haroonitti kenne anaaf isinitti kenneera. Isa Iyyaasuutti kenne anaaf isinitti kenneera. Har'a bara sanatti tokko jedhee Waaqayyo Museetiin uleetti kennee saba sana akka inni gaggeessu godheera. Ulee sana qabatee amantiidhaan immoo saba sana galaana diimaa ceesiseera. Achii Iyyaasuun fuudheetu biyya abdachiifame sanatti gashee. Anaaf isin immoo har'a uleen sun nutti kennameera. Tokko maatii keenya akka gaggeessinu, saba keenya akka gaggeessinu, mataa keenya akka gaggeessinu. Gaggeessummaan kun mataa keenya irraa ka'a, dhuunfaa keenya irraa ka'a. Ofii keenya of gaggeessuu yoo jalqabne maatii gaggeessuu dandeenya. Maatii yoo gaggeessine biyya gaggeessuu dandeenya. Uleen nuti qabanne sun kan kanaan nu ga'u ta'uudha qaba. Yoo kanaatii achitti homaa gatii hin qabu. Soogiddummaansaa kan inni beekamu yoo midhaa'ee qofaadha. Hin midhaa'u taanaan dhagaarraa garaagarummaa hin qabu. Anaaf isinis immoo soogiddummaa amantii kiristaanummaa of keessaa qabaachuudha qabna. Amantii sana yoo qabaannedha nuti waan hunduma gochuu kan nuti dandeenyu jechuudha. Waa baay'ee kaasuun ni danda'ama. Uleen Musee waa baay'ee hojjeteera. Phaawulosii fi Sillaas mana hidhaa keessatti gad darbatamanii turan. Achi keessa taa'anii Waaqayyoon faarfatu, Waaqayyoon galateeffatu. Isaan waa'ee mana hidhaa keessaa ba'uu tokkollee sammuu isaanii keessa hin jiru ture. Halkan walakkaa yeroo ga'u garuu manni hidhaa inni itti isaanitti canqorfamee jiru yookiin immoo itti qollofamee inni ture suni ofuma isaatii baname. Kana booda ergamaan ofiima isaatii fuuldura isaatiin isaan gaggeessee fudhatee deeme iddoo biraa akka isaan deeman godhe. Ganama boroo namni mana hidhaa eegu sun yeroo achi dhufu namni achi keessa hin jiru. Balballi sun inni qollofamee jiru sun hin cabne homaan taane akkasumatti banamee jira. Dinqisiifatan. Nama mana hidhaa eegu sana yoo hamma shakkan itti gaane situ balleesse situ banee achi keessaatii baase amma jedhan itti gaanii ture. Inni mana hidhaa eegus baasuuf fedhii hin qabu. Innis diina kaa Phaawulosaaf waan ta'eef hidhamuu isaanii du'uu isaanii barbaada inni iyyuu mataan isaa. Garuu Waaqayyo sammuu isaanii akkasitti jaamsee saba isaa immoo warra hidhamanii mana hidhaa keessa jiran Phaawulosii fi Sillaasiin gara Waaqayyootti iyyachaatoo jiranii Waaqayyoon galateeffachaatoo jiranii ofiiuma isaatii bifa dinqiidhaan harka isaanii miila isaaniitu funcaa sibiilaatiin walitti hidhamee ture. Hidhamuu qofaa miti. Inni kun hundumtinuu irraa harca'ee gara iddoo barbaachisaatti akka isaan deeman godhe Waaqayyo.
funcaa sibiilaa namni sitti hidhe Waaqayyo fuulduratti sibiila miti sirraatii gadi harcaasa Waaqayyo. Kana sirraa harcaaseetu kan Misir sitti hidhe, kan Gibsi sitti hiite, kan biyyi lafaa nutti hiitu Waaqayyo nurraatii harcaasa. Biyyi lafaa maal nutti hiiti? Xonqolaa nutti hidhuu dandeessi. Ganamas galgalas baala sitti guuruu dandeessi. Ganamas galgalas dhiiga balbala keetti dhangalaasuu dandeessi. Funcaa sana keessa si galchuuf jechuudha. Waaqayyo garuu ati qabda taanaan, ulee Musee qabda taanaan kun hundumtinuu sirraatii lafa naqa. Waaqayyo sirraatii lafa naqeera. Maqaan Waaqayyo haa galateeffamu. Waaqa akkasii qabna. Waaqa ulee amanamaa nutti kennee biyya lafaa kana keessatti moonee akka nuti jiraannu nu godhu han akkasiidha qabna. Yaa obboloota koo, kanaafuu ulee kana of harkaa buusuu hin qabnu. Ulee kana gatuu hin qabnu. Ulichis amantii keenya. Amantii keenya keessa keenyatti Waaqayyo dinqii hojjechuu akka inni danda'u amanuu keenyaaf amanuu dhiisuu keenya murteessaan jechaadha. Teenyus kaanus wanti godhame hundumtinuu, wanti dhufe hundumtinuu waan gaariif ta'e jennee Waaqayyoon galateeffachuudha qabna. Waaqayyo fuulduratti gumgumuudhaan qabnu. Bara Musee sana warri Waaqayyo fuulduratti gumgumaa turan biyya abdachiifame sanatti galuu hin dandeenye. Sababni isaa waan amantii hin qabneefi, ulee Musee sanatti waan hin amanneefi, galaana akkas dhaabbatee lafa gogaa godhee isaan ceesise. Dhagaa gurraacha homaa hin qabne uleen sun rukutee bishaan keessaatii baase. Bishaan kana too dhuganii yeroo beela'anitti Waaqayyo mannaa waaqarraa gadi harcaasee nyaatanii akka isaan jiraatan otoo ijaan arganii. Aduun yeroo isaan gubutti gammoojjii keessatti Waaqayyo duumessa isaaniif gadhiisee duumessa sanaatiin akka isaan deeman aduun akka isaan hin rukunne godhee halkan dukkanaan akka hin miidhamneef ergamaan ifaa isaan gaggeessee. Kana hundumaatu arganii warri amanuu dadhaban biyya sanatti hin galle. Waaqayyo gammoojjii keessatti isaan hambise. Kaan bofaan iddamanii, kaan immoo lafti dho'ee ofuma isaatii akka isaan liqimsu godhe. Yoo amanuu dhabaanne kanatu nu eeggata. Yoo amanne garuu biyya abdachiifame sana akka arguuf jiru. Biyya abdachiifame sun bara sanatti biyya Kana'aan ture. Biyya aannaniif damma baasu yaasu jedhameetu yaadama ture. Bara kana garuu kan Waaqayyo nu abdachiise biyya harki namaa hin ijaariin, ijji namaa kan hin argiin, yaada namaa keessa kan hin jirre, mandara qulqulluu, biyya boo'ichi hin jirre, biyya gaddi hin jirre, biyya mucaan koo duuteen hin jirre, biyya haati manaa koo miidhamteen hin jirre, obboleessi koo narraa du'een, abbaan koo narraa du'een biyya hin jirre, biyya keessumaa yaaddoon hin jirre, jireenyi nama yaaddessu keessa kan hin jirre, halkanattuun na dhuftee na saamtiin kan hin jirre. Guyyaa karaa kaman miidhama yookiis balaa kamiitiin tunaqannama jennee kan itti yaadda'uu hin dandeenye biyya yaaddoon hin jirre walumaa gala biyya Yerusaalem haaraa sanatti nu galchuudhaaf abdii nuuf galeetu jira gooftaan keenya jechuudha. Biyya abdii sanaatti galuudhaaf immoo ulee Musee sana qabaachuu qabna. Uleen Musee nutti kenname sana qabannee deemuudha qabna. Uf harkaa buusuu hin qabnu. Sanaan galaana gargar hirree. Ittiin ceena gammoojjii keessa bofa nama iddu yoo nu iddes iddoo ilaallu qabna gara Kiristoos sana ilaallee ittiin fayyinee akka nutti dabarruutii fi amantii akkasii qabaachuu qabna obboloota koo. Waan na dhaggeeffatanii fayyaan sinaa gooftaan sinaa eebbisu ayyaanniif araarri Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atuun jedha. Kanaafuu egaa namoonni haaraan sabiskiraayib gootanii maatii ta'uudhaan gara fuulduraattis ergaawwan haaraa jiran akka isin qaqqabuutii fi kan akka gootan ammallee irra deebi'ee maqaa gooftaatiin isiniin gaafadha. Warri maatii taatan immoo laayik sheer gochuudhaan akkasumas immoo koomentii keessa yoo keessaniis baay'ee cimina keenyaaf hanqinoota keenya waan fooyyessuu qabnullee irraa baranna waan ta'eef kana gochuu hin dagatiinaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan sagalee kana ittiin akka jajjabaattan gooftaan hunduma keenya nu haa jajjabeessu. Ulee Musee sana qabannee biyya abdachiifamne sanatti akka galluu fi Waaqayyo amantii amma ija sanaa ficaa tokko tokko keenyaaf haa kennu. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha.